obboleettiin kiyya Beerut jirtu kun immoo du'a obboleettii ishii Joordaanii kana dhageessee fooqirraa of darbite jechuudha. Kan ishiin Beerut keessa jirtu kun. Waaqayyo dhugaa rabbii gadda akkanaa namarraa haa qabu. Shamarran keenya yeroo hundumayyuu biyya namaa keessatti kan isaan miidhamanii obboloonni lama takkittiin boqottee jirti, takkittiin immoo sababa obboleettii ishiitiin hamma miidhama guddaa keessa akka jirtu, obboleettii ishii sadaffaan illee hamma lixxiin sammuu ishiitiin baay'ee tokko akka ishiin obboloota ishiitiif dhiphachaa jirti. Nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin haa galatu. Kenna isatti baddee warri naan jettanii hojiidhaa fi ho'a bona kanaatu na balleessee hojiirra hoolee baay'ee tokkoon dadhaba waan ta'eef galgala narra faa isiniin jedha obboloota koo beektu hojii mana madaamii anillee akkuma keessanii hojii mana madaamiitiin hojjedha yeroo firii kootiitti jechuudha kana dhufee amma ta'e wantoota karaa kootiin darban kanan dabarsu jechuudha kanaaf iyyuu akka sanatti na hubadhaa malee anillee hedduu tokko isinii yaada isiniin jedha yeroo badu keessatti. Namoonni haaraa dhuftan immoo noora baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheera subscribe like gochuu hin dagatinaa akkasuma immoo viidiyoo kana daraa jechuudha mucayyoo kana gargaaruudhumaa fi share like godhaa isiniin jedha hiriyoota keessanii fi obboleettii keenya wanti mudate obboleettii ishii takkitti dhaabdee jirti takkitti ishii lammataatillee du'aaf jireenya gidduudha kan ishiin jirtu jechuudha. Egaa obboloota koo obboleettii ishii takkittiin biyya Joordaan keessa jirti takkittiin immoo biyya Beerut keessa jirti maaltu ishii mudatee yeroo isiniin jedhu mucayyoo kuni adaraa keessan jechuudha duraan dursa mucayyoo kana akka gargaartan mucayyoo ishii amma gargaarsa gaafachaa jirtu obboleettii ishii takkittiin boqottee jirti isumayyuu akkamittiin akka duute madaamii gaafannaan madaamiin himuutii diddee jirti reeffa mucayyoo kana biyya galchuudhaaf illee mucayyoon humna hin qabdu biyyuma arabaa keessa hojjetti kana biraan immoo maatiin hanga hamma hin dhageenye jettee akkamittiin akka dhagahuu dadhaban ani beeku jechuudha tarii baadiyyaa iddoon torkiin hin geenye yoo jiraatanii hin beeku jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleettii kana akka reeffi obboleettii ishiillee galu ishii immoo lubbuun keessa jiru immoo yaallattee to'i obboleettii ishii kun fayyaa guututti akka deebituu fi obboloota lama akka hin dhabne obboleettiin keenya kun goluma hormaa keessa teessee adaraa keessan isin jedha namoonni gargaaruu dandeessan qaamanillee deemtanii biyya Beerut keessa kan jirtanii akka deemtanii to'i gargaartanii lakkoofsa ishii akkasuma immoo buuk akkaawuntiin illee yoo banamee mucayyoon kun jechuudha karaa ittiin gargaaramtu haalli hin mijata yoo ta'e namoonni gargaaruutii barbaadanii adaraa keessanii isinii fuudhee lakkoofsa irratti geeshitaniif illee akkasuma immoo lakkoofsa mucayyoo kanaallee irraa fuudhee too isinitti simbeessisuutiin danda'a jechuudha maaliif nuti shamarran biyya arabaa yoo waliif hin birmanne namni nu birmatu hin jiru waan ta'eef iyyuu jechuudha har'a gizee rakkanne kana gizee gola haadha ormaa keessatti boqonnu kana yeroo gola haadha ormaa keessatti rakkinni fi gaddi kun nurra ga'u nuti azoo jennee harka wal qabne isa du'ee reeffa isaa gara biyyaa galfannee isa dhukkubsate immoo yoo wali yaallanne isa rakkate immoo gara keenyatti dhufe immoo rakkina isaa keessatti hin gargaaru yoo ta'e kun rakkina guddaadha jechuudha hunduma keenya fi maaliif biyya keessatti kan beela'ee kan dheebote kan daaree jedhame gargaarsa garagaraa kan kitaaba maxxansu wantoota garagaraa kan gaafatanii adda dureedhanii kan gargaaraa oolu nuyi shamarran biyya arabaati garuu gaafa rakkinni tokko gaafa duuni tokko nurra ga'e garuu kan gargaarsa hin qabne kan waliin gargaarri kan garaa walitti jabaatu nuuma mataa keenya isa hormi maqaa nutti baasee isa hormi waan hin taane nuun jedhu qofa otoo hin taane nutiyyuu mataa keenya waliif innaanu jechuudha. Egaa obboleettii kuni akkaataa du'a obboleettii kana yoo isinitti hime obboleettiin mucayyoo kana ishiin Joordaan keessatti boqotte kuni gara Shawaa lixaati kan ishiin jirtu immoo Joordaan keessatti maatishi yeroo darbe keessatti biyya akka hin jirre boqonnaa yookiis immoo bashannanaa fi biyya biroo akka deemanii akkasuma immoo mana duraan keessa jiran otoo hin taane mana haaraa keessatti mucayyoo kana dhiisanii duuban immoo itti qollofanii akka deemanii obboleettishi anatti himaa turtee mucayyoon kun jettee turtee yeroo kaan immoo mucayyoo kana fudhatanii baruma darbe kana iyyuu fudhatanii deemanii yeroo deebi'anis immoo fudhataniituma deebi'anii turanii sana booddee mucayyoon maaliif asitti na dhiiftanii deemtu akkuma duraatti
gubbaatti na fudhattanii hin deemtanii gaafa jettee gaafattu gatiin tikkeettillee widdiidha waan ta'eef si fuunee deemutii hin dandeenyu jedhanii mana duwwaa keessatti mana haaraa keessatti gatanii akka deemanii natti haasoftee turte mucayyoon kuni. Erga kana natti haasoftee galgala natti haasoftee ganama duuteertii dhaga'ee jette erga sana deebitee to'i wanti natti haasoftee hin jiru gaafa madaamitti bilbilu madaamin immoo bishaan keessa buutee duute jettee sana booddee madaamii kanaani hata kamitti argite bishaan keessa bu'uu ishii silaa hatoo biyya hin jirtu biyya biraa deemtee jirta waan ta'eef akkamittiin argite jennaani kaameraatu jira waan ta'eef kaameraadhaan argee kaameraa waan hundayyuu hin mul'isa jettee sana booddee tole viidiyoo isa kaameraadhaan waraabame yeroo ishiin duutu akkasuma immoo reeffa ishii isa ishiin duute sana footoo isaa naaf ka'inni too anillee akkuma ati argitee to'i duu ishii argite sana argeetu garaa kutachuu barbaada akkasuma immoo maatiin illee gadda kana akka dhaga'anii reeffa keenyallee akka galchannuufi natti kenni natti naaf hergi jennaani madaamiin kuni na diddee jirti jechaa jirti jechuudha obboleettiin kuni. Kanaaf iyyuu yeroo hammaatti obboleetti ishii takkittiin immoo ishiin tun biyya Joordaan keessatti kan ishiin boqotte takkittiin immoo biyya Beerut Libaanoo keessa jirti ishiin immoo yeroo du'a obboleettii ishii kana dhageessu rifaatu yookaas immoo naasuudhaan fooqirra gadi of darbattee yeroo hammaa kanatti duddi ishii miidhamee harki ishiillee akka miidhame sammuu ishii garuu ammaaf nagaa akka ta'e isa kanatu itti himamee jira mana yaalaa keessatti immoo hanga yoona amiliyyee yookaas immoo isa hodha sana akka hin hodhamne garuuti akkasumatti bulutooziidha mucayyoon kun bulutoozi fudhattee to'i yeroo hammaa kanatti hospitaala keessa akka ishiin jiraachaa jirtu yeroo har'aa kanatti immoo hospitaala keessatti birriin isaan barbaachisu kan ittiin hodhamtu yookaas immoo amiliyyee taatu har'atti beellamni qabamee jira garuuti birrii kana mucayyoon kun hin qabdu humna ishiitii ol ta'e waan ta'eef mucayyoo kana yaalchisuu immoo akkasuma immoo hodhisiisuutii hin dandeenye waan ta'eef adaraa natti birmadhaadha namoonni muraasni kan qaaman dhufanillee na gargaaraniiru garuu hammallee mucayyoon kun hin hodhamne fayyaa carraa fayyuu ishii jiraachuutii danda'a waan ta'eef obboleettii koo du'aan dhabeera waan ta'eef ishii jirtu kana immoo lubbuu ishii akka naa baraartan akkasuma immoo namoonni miidiyaa gurguddaa qabdan qaama seerrisaa ilaallatu biraan namoonni ga'uutii barbaadan mucayyoo ishii boqottee jirtu sanallee reeffi ishii gara biyyaa akka galu akkasuma immoo maatiitti illee waan jedhee dubbadhu wallaalee jira gadda lamaan kana maatiin koo hanga har'aa hin dhageenye waan ta'eef ishii suni ishiin kufte guyyaa 4 geessee jirti ishii sun immoo torbeera darbitee jirti waan ta'eef adaraa keessa na gargaara na bira dhaabadhaa lubbuu obboleettii koo naa baasa akkasuma immoo reeffa obboleettii kootillee maatiin koo akka garaa kutatan arganii na bira dhaabadhaa na deeggaraa jechaa jirti waan ta'eef adaraa keessan obboleettii keenya kana deeggaruun jaalala keessan haa ta'u isiniin jedha obboloota koo garaa walitti hin jabaatinaadha isa hadda duraadhaan mul'achuudhaaf namoota fayyaa qaban namoota biyya keessa namoota gargaaraa hollu dhiibne har'a nuuni biyya namaa kana keessatti sareen reeffa keenya akka nyaanne walli gargaarree wal haa galchinu isiniin jedha namoonni gargaaruudhaaf yaada qabdan immoo yoo jiraatan lakkoofsa mucayyoollee fidee isinii maxxansuutii danda'a akkasuma immoo akkaawunti buukiin illee yoo banamee kan jiru ta'e immoo lamaan isaayyuu fidee isiniin beeksisa isiniin jedha garuu viidiyoo kana waan biraa yoo gargaaruutii dadhabde qaama seerrisaa ilaallatu bira akka ga'uuf mucayyoo kana namoota ishii gargaaruu danda'u bira akka ga'uuf adaraa keessanii sheer godhaa fi viidiyoochi nama bira akka ga'u laayik illee godhaa isiniin jedha obboloota koo kuni sagalee keessaniidha isiniin jedha kanaaf iyyuu adaraa keessanii isiniin jechuuti barbaada sagalee mucayyoo immoo dhumarra isiniin ka'a jechuudha yoo itti fuftanii kan dhaggeeffachuuti barbaadan ta'e isiniin jedha obboloota koo waaqayyo balaa akka tasaa kana isinaa baasu namoonni hedduun keessan jechuudha gaafa fayyaa qabdan waaqayyo uumaa keessan akkuma amantii keessanitti yaadattan garuu gaafa dhukkubsatan irra ga'e malee kanaaf iyyuu adaraa keessanii miidiyaa argitan irratti baatanii caaffaruu dhiisatoo akka amantii keessanitti uumaa keessaniin galateeffadhaa ganama yeroo kaatan lafa kamitti iyyuu uumaa keessan galateeffadhaa isiniin jedha obboloota koo badiisa dhufu kana jala akka ooltan maaliif badiisicha kan namatti ajaju seexanadha malee waaqayyo badiisa namaatti hin jaalatu otoo yeroo
waaqayyoon keenya hin gahin hojii seexanaatiin biyya lafaa kanarra duuti dandeenya waan ta'eef lubbuu keessan jireenya keessan hunduma isaayyuu adaraa keessanii waaqayyo uumaa keessanitti kennadhaa waaqayyoon jabaadhaa lafa jirtanitti mogoleen illee isin hin bu'in isin hin jedha obboloota koo viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti dhufnutti nagaan naa turaadha hedduu isin jaalladha.